السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حليمة أوروتو ويلكم شما هركفوني هندي كيسانو ألاف بيه كيسا هندي كيسانو تيكا قد أمانتي كتا غند وسونجاني بقى جراتاني وردفتوتا كيا هدو غلطو مروني سبسكرايبي لايك شيري كومنتي ببريد ستان غلطو مغراني كيسان دجا هاتو أرقل فيديو هارون فيجرا أكما بيكم وردفتوتا كيا فيديون كي كان الركبة ده دفع وسوغان فيديو تتين دبر إنه وروني يوتيوب شانل كي هجمع نورد ترتان كلا تو مقرن كيسان تجهاتا وملي لايك شيري كوتشون دكتينا أكما سنتني لايك شيري سكندي تكوسني فلتا لايك شيري قد عايزين جدا أرتو تكيا كافيا أرجع بكيا دم مراد جا سنين جدا يوم جتكي الرهن بسو ربي مراد سني هابوتو نمني نما كبجة وفي kabaja maadhaa jechuun rabbisin haa kabaju. Kanaaf egaa hordoftoota kiyya warroonni haarawaa taatan immoo gara YouTube channel kiyyaatti dabaluun subscribe like share gochuun miseensa maatii YouTube channel kiyyaa ta'a isiniin jedha. Kanaaf egaa hordoftoota kiyya warroonni hanga mana wajjin turtanii ka haarawaa dhuftanillee baga nagaan dhuftan gara YouTube channel kiyyaa welcome jedhee isin simadhee ittiin jira. Egaa viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufee sa'aadaa tuub jedhamtu namni hin beekne hin jiru. Sa'aadaa tuub viidiyoo yeroo hedduu gadhiisaa turte. Waldhabbii jidduu abbaa manaa isiitiin jiru yeroo hedduu viidiyoo gadhiisaa turte waan haga yuutuubii yana jalaa cuffisiisee jechuu dirasii gaa turte. Har'a immoo alhamdulillahi baga rabbiin si gammachiisee jechuuf anillee viidiyoo irraa dubbadhee gammachuun nama kamiitu gammachuu kiyya. Akkasuma nuti horoonni miidiyaa kanarratti wal baranne yeroo wal jajjabeessunillee wal gammachiisunillee yaadallee wal jijjiiruu walitti bohaarru jireenya biyya nama kana keessa jiraannu keessa namni itti bohaarruu fi namni wal bohaarsinullee namni yaada walitti jijjiirullee waan hin jirree fi namoota miidiyaa kanarraa namni miidiyaa kanaa yoo dhufe wallahi dibirtii waa hedduu bayaa hordoftoonni ofii yaada gaarii namaa barreessanii gorsa namaaf ta'anii ka beekullee kan beeknellee waan beekuun gorsa namaaf kenna abshir haizoo jabaadhu jedheetanii yaada garaagaraa namni hunduu namaa kenna jechuudha. Kanaaf hordoftoonni ofii waa baay'ee nama gargaaranii jechuudha. Yoo ati waa balleessite waan kanarra dhaabbadhu jedhaa namni gaariin. Akkuma sayyooti waa hojjetellee waan gaariirra jirtaa jabaadhu jedheetiniin haamilee namaaf ta'a jechuudha. Namni miidiyaa kanarraa jechuudha. Gara miidiyaa kanaatti dhufanii hordoftoota ofiitiin wal barachuun waan guddaadha jechuudha. Maaliif kophaa kan kee yoo teettee nama yaada itti mari'attuun hin qabdu yaada kee yoo dubbattee namni yaada kan kee wanti kun sirrii miti wanti kun of hin miidhini waan kun kana irraa deebii waan kana balleessitee waan kana tolchitee jabaadhu namni namaan jedhu hin jiru yoo ofii keetii yaada adda kophaa kan kee taate malee miidiyaa kanarra yoo dhufte garuu namoota hedduutu yaada garaagaraa sii qoodaa jechuudha. Edaa namni na jabeessu ni jira, edaa namni na gorsu hin jira, edaa namni haamilee naaf ta'u hin jira jedhee namni akkasitti yaada fudhata. Kanaaf anillee gara miidiyaa kanaa dhufee hordoftoota kiyya barachuu hedduu gammadeetiin hin jira. Jabaadhaa malee rabbi yaada muraada isinii haa guutu yaada hedduu nama kennitanii koomantii hedduu bareeda namaaf barreessitanii jechuudha. Jabaadhuu jettanii. Kanaaf sa'aadaleen akkasuma yeroo hedduu viidiyoo abbaa manaa isiitii wal dhabe dalagaa turte yeroo hedduu ijoollee ofiitiif galte. Har'a ammoo maatii ijoollee ofii obsitee guddifatte keessumaa ijoolleen isii hincatti isiisuun garaa nama nyaatti jechuudha. Abbaa kiyya jetti yoo isiin piraankii garaagaraa irratti dalaydu abbaa kiyyaan walitti isin araarsaa jetti. Maaliif ilmoon ofiituuni osoo haadhaaf abballee wal dhabanii akka haadhaaf abbaan isii gargar baan hin feetu jechuudha. Kanaaf rabbiin horroota wajjin jirta rabbi addaan isin hin baasanii horroota gargar baatan immoo akkuma isaanii kana rabbi walitti isin haa deebisu. Kanaaf sa'aadaatu baga gammaddee baga dassi jedhee baga abbaa manaa keetiitti rabbi walitti deebise. Ijoollee teessaniif akkanuma isiniif wayyaa baga walitti deebitanii baga gammaddanii congratulation baga gammaddan isinii jedhee jira. Isinitti haa tolu baga gammaddanii namoonni akkanatti gargar baatanillee abbaa manaa keessaniin walitti deebi'aa isiniin jedhaa dhiifama walii godhaatii deewu namni walii dhiisa rabbilee namaa dhiisa dhiifama walii godhaatii walitti deebi'aa haati manaa
haati manaa abbaa manaa malee hin toltu. Abbaan manallee akkasuma haadha malee hin tolu. Namni niitii ganamaa namaa ga'ullee hin jiru. Akkasuma dubartilleen abbaa manaa ka ganamaa namni namaa ga'u hin jiru. Rabbi walitti isin haa deebisu. Tokkoffaa ijoollee teessaniif ijoollee teennaaf haadhamaaf abbaa yoo wal bira jiraatan tolti ilmoolleen akkasuma. Akkasuma cattiin hangafaa isiituun yeroo hedduu akka nama guddaatitti maashaallah tabarakallah rabbi haa guddisuu fi akka nama guddaatitti cinqamaa turte jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa yaada kiyya rawan isiniif qoodefanillee kanaafi isinillee itti fayyadama. Yaanni nama kamituu yaanni namni hundaatu yaada garaagaraa. Kanaaf anillee saadaatu baga gammaddee baga rabbiin abbaa manaa keetitti walitti si deebisee ijoollee teetiif illee atuu dubartii jabduu dubartii goobazii jechuudha ka ilmaan ofii obsitee abbaan manaa kiyya narratti fuudhe abbaan manaa kiyya na dhiise jettee abdiin kutatiin ilmoo kan kee gammachuun ilmoo kan kee akka haadha abbaatitti bakka buutee guddiftee jechuudha. So dubartii jarjartu taate ijoolleellee haadhaaf abbaarra darbiteetiin deemtee ka biraa heerumti jechuudha. Meeqa kamii argaa jirra abbaa manaa wajjin wal dhabe isiin kana hunda cal'istee ilmoo ofii guddifatte obsite jechuudha. Namni obsee waan gammachuu tokkotti ba'uun isaa nafuudhuma rabbiin jiruu teessan haa bara jechuu hamtuu jidduu keessanii haa qabu. Jiruun teessan akka yeroo jalqaba walitti dhuftanii san rabbi isinii haa taasisu zalaaqiyyaa ta'ammaa addaan baatanii miti ta'olloltanii miti tagammachuu zalaaqiyyaa arrii wajjin filattanii ka du'a malee homuu gargar isin hin baafne rabbi isinii haa taasisu. Akkasuma warroonni gargar baatanillee rabbiin walitti isin haa deebisu. Dafaa warroonni gargar baatan walitti deebi'aa. Ijoollee keessumaa yoo namni ijoollee qabu gara itti walirraa fagaatuun hin qabu sababa ijoollee sanii odoo addalee hin fagaate jechuudha. Ilmoon teennatuun ni yaaddofti jechuudha yoo wal dhabbiin jidduu ilma namaa kamiifuu hin dhabamu namni kamuu walitti bu'a. Walaakin ilmoo ofii kaniif jecha waa maraayyuu gadi of qabaniitiin walitti deebi'uun barbaachisaadha. Saniif sa'aadaatu baga gammaddee siin jedha. Egaa hordoftoota kee viidiyoon kee kaarraa kana fakkaata gammachuu sa'aadaa anallee hanga tokko yeroo hedduu waan isiin miidiyaa kanarratti yeroo ijoollee ofii wajjin dabarsitullee yeroo rakkollee hunda waan arguuf baqa viidiyoo isii yeroo hedduu ni hordofa baay'ee garaa nama nyaatti amma immoo akkasuma waan nama gammachiisu baga gammaddee siin jedha. Egaa viidiyoon kaarraa kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee nagaaf naaf turaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa.